Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii kiyya jirtu akkam nagaa keessanii aafiyaa diinii badaa alhamdulillah nagaa qaba. Har'a aappii akkaataa Kind Masterii kana viidiyoo isaa itti hojjetan isin agarsiisa. Sana dursa namoonni haarawwan gara YouTube chaanaalii kiyya dhuftan YouTube chaanaalii keessanii seentanii YouTube channel gizeen jedhu YouTube channel kana keessanii seentanii eega seentanii haala kanaan seena eega seentanii gubbaa kana irratti mallattanii barreessitanii Jamaaluu jettanii barreessitanii Jamaaluu Tuub jettanii ni barreessitanii haala kanaan jechuudha. Haala kanaan kun haala kanaan ni barreessiti. Haala kanaan jechuudha. Haala kana yeroo barreessitan jechuudha kun maqaa kiyya asirratti ni agartanii yaada. Eega haala kanaan barreessanii search gootan. Search akkasitti gootanii haala kanaan isinii ba'a isinii haala kana yeroo isinii bahee profaayilii gubbaa isaarra gadi rukuttan. Profaayilii gubbaa isaarra gara kanarra profaayilii gubbaa kanarra ni rukuttanii yeroo tokko hamma fakkeenyaan rukuta akkasitti isinii haala kana isinii ba'a. Haala kana yeroo isinii ba'u mallattoo subscribe kan jettu kana jirti ishee kana jechuudha. Si diimtuu kana gara gurraachaatti qayyartanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Haala kana yeroo tokko cuqaastanii gara fuulduraatti mallattoo bilbilaatti isinii baatee asirratti jechuudha. Isheerra yeroo tokko akkana cuqaastanii yeroo akkana cuqaastan mallattoo all kan jedhu kun gubbaa irratti ni jira. Ishee kanarra kaa'adha. Kana yeroo keessan viidiyoon gadhiisu tolu akkasumaan jabaatee isin qaqqaba ishee jechuudha. Haala kanarra irra tokko irra cuqaartan isa gubbaarra bakka viidiyoo kan jedhu kana kun asirratti viidiyoon jechuudha. Viidiyoon barumsaa tokko qabu asirratti jira. Akkasumallee laayivii illee jira. Isin keessa seentanii ilaaluun asirraa eegama. Hamma gara barumsa har'aatti isin dabarsa. Barumsa irraa Kind Master jechuun kun Kind Master jechuun kun isa kana akkamitti keessa gallee viidiyoo hojjechuu dandeenya. Viidiyoo akkamitti viidiyoo kaameraadhaan waraabnee suuraalee haa ta'u waan feene haa ta'u akkamitti edit godhannee gara YouTube keenya irratti fe'achuu dandeenya. Hamma keessanii seena inshallah. Yeroo keessa seenu haala kanaan naaf bana. Isin maal gochuu qabdanii gubbaa kana irra rukutuu qabdanii. Sorry. Hamma maaltu isinirraa eegama bakka isa walakkaa kana jechuudha. Ishee walakkaa kana ishee rukutuu qabdanii jechuudha. Yeroo haala kana isinii banu hamma ni rukutaan. Yeroo haala kana rukunnaan kana baasu maal gochuu isinirraa eegama isa kana irratti jechuudha. Isa 16.9 jedhu kana irratti godhachuu qabdan isaan qalama diimaatti dibe kana isarra inni dhaa eega dhahee ka'e maaltu isinii baha. Kun haala kanaan miidiyaa kan jedhu birtii gubbaa kanarratti miidiyaa kan jedhu kanarratti ni rukuttanii eega miidiyaa rukuttanii kaatanii dudduubbee wanti isinirraa eegamu dura baakgiraawundii kana filachuu qabdanii baakgiraawundii kana keessaa jechuudha. Dudduubbee viidiyoo keessanii jechuudha. Yoo barbaadan suuraa keessan kaa'achuu ni dandeessanii. Yoo barbaadan jechuudha suuraa bifa hedduu kaa'achuu isinirraa eegama. Garuu utuu baakgiraawundii hin filatiin waa tokko viidiyoo tokko edit gochuu hin dandeessan. Baakgiraawundii kana eessaa argannaa kan dhuunfaa isaa jechuudha. Baakgiraawundii ofiisaatti qaba aappiin kun. Amma fakkeenyaa aappiin kun jechuudha as keessaa qaba baakgiraawundii bareeda. Amma keessa gallee ni agarra.
kun haala kana inni fide jechuudha. Kun as keessa jira background kana keessa inni filadha. Keenya kana filadhaani eega filattanii kaatanii gubbaarra jechuudha. Mallattoo raayit kan jettu jirti ishee irra rukuttanii ishee akkasitti haala kana eega rukuttanii kaatanii hamma viidiyoo keessan dheerattu suurii dandeessan eega gootanii kaatanii gubbaarratti raayit ni gootan. Kun asirratti raayit kanti gootanii raayit godheera. Egaa amma maaltu nurraa eegama sata amma viidiyoo hojjechuudhaaf qophoomne irra jechuudha. Viidiyoo hojjechuudhaaf qophoomne irra namni zeenaa dabarsuu barbaadan zeenaa adda addaa hojjechuu barbaadan namni oduu adda addaa dabarsuu barbaadan as keessa jechuudha. Aappii kun keessa kun as keessa laayir jira, miidiyaa jira, muuziq jira, voice jira. Kana keessa jechuudha. Kana keessa irra kaachuu dandeessan as keessa galtanii jechuudha. Amma ani as keessa seena seetan laayir kan jedhu kana keessa seena. Laayir kan jedhu kana keessa ni seena. Laayir keessa eega seenne gubbaarratti miidiyaa bakka jirtu kana seentanii sana booda amma fakkeenya an suuraa kiyyame suuraa kiyya kanaan isin agarsiisa. Suuruma kiyya kanaan akkana godhee suuruma kiyya kana kanatti eega baaftanii booda bakka miidiyaa jettu sana seentanii miidiyaa eega seentanii maal gootanii seetanii suuraa kana fidattan suuraa kana jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Yoo suuraa kaachuu feetan dura yoo suuraa haala kanaan suuraa qofa fidachuu barbaadan suuraa qofa jechuudha. Suuraa qofa fidachuu barbaadan haala kanaan fidachuu dandeessan suuraa. Garuu fakkeenya suuraa fiduu barbaadaara suuraa qofa waan ta'eef haala kanaa jechuudha. Suuraa qofa akkana godhee kanas akkatti dabalee yoo gochuu barbaade haala kanaan jechuudha. Suuraa fideera. Haala kana eega gorsanii booda suuraa akkasitti fiddanii kaatanii fakkeenyaa suuraa kana baname akkasitti kun deemaara ni hojjetaa jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaa suuraa kanatti yookiin immoo muuziqaa jira isin waan silkii keessaa qabdan isintu beeka. Nashiidaa adda addaa jira eessaa finnee irratti hidhachuu dandeenya. Irratti akkamitti hidhachuu dandeenya yoo jettan kunoo maay muuziqii kana keessa ni seentanii muuziqii ishee kana jettanii seentanii jechuudha. Amma eega akkasitti seentanii booda ni seena kana keessa jechuudha. Isin kan filattan filachuu qabdanii nama kana filadheera. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل كان أكستي قفل الثاني يجولا ملته يدعو كنو أسرت يدعو شيء كان يجول شيء كان يربطان إسا كان يجول إسا كان يوغيسان نكون بانودا غيرو شيء كان يوغوتان إرتزني هدام هم فكين يسيت الربطا كنو حالا كان يجول kono hidhameera haala kana sana booda gubbaarratti raayit kan jettu rukuttanii raayit kan jettu rukuttanii raayit godheera hamaam ni banname. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا أكست لا كنا
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر. Akka suuraan kun immoo gidduu kana keessatti jechuudha. Kunoo gidduu suuraa kana keessatti jechuudha. As keessa jechuudha ni rukunnaa, gidduutti kana keessa ni rukunnaa akkasitti. Eega akkas rukunnee kun asitti gubbaa irratti waa baay'ee isinii ba'a. Asirra jechuudha. Amma fakkeenya kanatti ni argama. Ammas abbutee isa kanarrattis kan biraatiin ammoo filadhaa. Kun asirratti jechuudha. Mee akkasitti deebiseen baname. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. Amma kanatti illee ni dabalala. Mee isa kan ta'e namuu lala kanatti. Ishee kilaasik. Ishee mee kanatti dheera. Dubbas deebisni ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Akkasitti jedhachuu dandeessanii warra amma kan biraallee barreeffama adda addaa illee fidnee galchuudhaaf maal gochuu qabna? Kunoo laayersii jettu kana keessa seenna. Laayersii kana keessa seenna akkasitti bakka teekistii jettu jirti. Teekistii ishee kana jechuudha. Isheerra darbunnaa haala kanaan fakkeenyaaf Jamaaluu Tuubiin jedhaan. Jamaaluu Tuub jedheen haala kanaan barreessa. Egaa haala kanaa keessanii fakkeenya kana godhadhaa. Istaayilii barreeffama kanaa jijjiiruudhaaf eessa seentanii kun asirra jira. Ishee kana rukuttanii as keessa jechuudha. Kanarra rukutaa. Amma fakkeenya isa gubbaa kanarra jechuudha. Beebaan kanneen jiru kanarra rukutaa. Beebaan irra buuseeraanii akkasitti jechuudha. Gurguddiseera. Kalarii isaa jijjiiruudhaaf immoo kun as keessa ni seenna. Kun ishee kana keessa as keessa ni seenna. Kameraan kaadhaa. Mee diimaa kanarra kaadhu. Diimaa kana jechuudha. Diimaa kanarra jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kaadheeraa gubbaarra raayitii ni rukuttanii laala qayyareera jechuudha. Sila adii ture. Ammoo kanammoo maal gochuu qabna? Haalamu akka inni sosocho'u gochuudhaaf jechuudha. Akka inni sosocho'u gochuudhaaf barreeffama kana maal goona? Kun as keessa jira. Kana jira. Kana jira. Kana jira. Kana sadan kana keessaa seentanii bifa barbaaddan filachuu dandeessan. Kanaaf fakkeenya as keessaa as kana filadhaa. Laal. Ishee hedduu namatti tola. Haala kanaan jechuudha. Baay'ee namatti tola. Yaalaa hundumti keessan viidiyoo kana waliin daddabarsaa. Fakkeenya as keessaa kanan jaalladhu. Ishee kanan jaalladha.
Saya kan jaaladhee gubbaarratti raayit godha. Raayit eega gootanii barreeffama keessan kana hanga dhumaa viidiyoo kanaatti jechuudha. Kana gootanii jechuun hin harkiftanii. Akkasitti jechuudha. Eega amma akka harkiftanii gubbaarratti raayit gootanii gubbaarratti raayit gootan asitti jechuudha. Okay. Raayit akkasitti gootaniittu as rukuftanii isii kana rukuftanii dudduubatti deebitan. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan dudduubatti kana deebitanii yoo suuraa keessan kanarratti akkasitti isa dabarsaattan fakkeenya nashiida adda addaa illee gochuu dhiiftanii yoo zeenaa dabarsuu suuraa aan zeenaa gochuu barbaadan amma fakkeenyaan kana isa kana nashiidaa irratti kaa'adhe ka'ee kanatti jechuudha. Nashiidaa kana irraa dhiisee yoon irra godhachuu barbaade gara sagaleedhaan dabarsuu yoon barbaade suuraa kana akkasitti jechuudha. Akkasitti kun dabarsaa sagalee adda addaatti gochuudhaaf sagaleedhuma kootiin hojjechuudhaaf eessa seentan seeta voice kan jettu kun asirra jirti ishee kana jechuudha. Voice kana gad akkana rukutaa amma cuqaaseera halloo naan jedhaara fi qaada naa kennaara akkasitti jechuudha. Akkasitti naa kennaara wanti isin irraa eegamu sagalee dabarsuudhaaf start kan jettu qofa nama rukuttanii start kan jettu qofa rukuttanii sanaan booda dubbachuu dandeessanii jechuudha. Okay. Akkasitti isiniif ta'a yaada. Suuraalee nama biraallee itti dabaluu dandeessan asirratti jechuudha. Isin keessa seentanii haala kanaan baay'ee namatti tola. Fakkeenya barreeffama kana jechuudha. Barreeffama kana bifa kam gochuu barbaade seetan akkamitti akka inni socho'u haala kanaan sorry. Okay. Akkasitti kun akkasitti haala kanatti jechuudha. Haala kanaan namni fakkeenyaan dhiisa raayit godheera dubbatti deebi'a baneen isa wajjin deema. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. لك الحمد ربي أرجو مكيتني. Okay. Mee fakkeenyaaf viidiyoo kana akka inni gabaabbatee gisee isin waa gadhiiftan jechuudha. Nama fakkeenyaa kana gara fe'uutti waa biraatti fe'uutti jechuudha. Gara YouTube irratti gadhiisuudhaaf dirqama gabaasuu narraa eegama waanan isin agarsiisu ta'eef haala kana YouTube irratti hin gadhiiftanu. Haala kanaan jechuudha. Ammoo wanta hafee jira. Fakkeenya akkamitti gubbaa irratti mallattoo subscribe jettu irra galfanna warra jettaniif subscribe kan jettu dura YouTube keessaa buufattanii effect subscribe jettanii ni buufattanii effect subscribe jettanii buuftanii booda amma fakkeenyaan buufadheen qaba mee fideen isin agarsiisa sararata jechuudha. Kun keessaan qaba. Kun
bahamu federa yeroon haala kanaan isinii ba'u kana harkiftanii eega akkana gootanii dhiisuun isinirraa eegamu isinirraa akkana gootanii dhiisuun isinirraa eegamu asirraan dhuftanii gara harkaa gara kanatti jechuudha kunis garaan gadee kana jira as keessa gadi dhuftanii ol harkiftan akkas mallattoo kiroomaakii kan jettu jetti mallattoo suuraa namaatii kan jirtu kana mallattoo suuraa namaatii kan jirtu kana gubbaarra yeroo kuttan haala kanaan jechuudha ishee kana raayitiitti gootan ishee kana raayitiitti gootan raayit gizee akkana bantan jechuudha kunoo irraa badeera halluun sila irra jiru jechuudha kunoo haala kanaan kana jechuudha ammoo achi siqattanii egaa kana gootanii booda raayit kan jettu gubbaarratti rukuttanii amma fakkeenyaaf ni baname بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله haala kanaan jechuudha godhachuu ni dandeessanii viidiyoo kana irraa kukuteen isin agarsiisa viidiyoo kana kutuudhaaf kun asirra maqasii jira gubbaa kanarra dubbarraa waan kutuu barbaade ishee kanas akkuma kana waan isin agarsiisuudhaaf akkas kutaa kanallee waan isin agarsiisuudhaaf akkas kutaa ishee haala kanaan jechuudha isin godhachuu ni dandeessanii eega haala kanaan godhatanii booda jechuudha egaa haala kanaan godhatanii booda raayit gubbaarra rukuttanii sanaa booda gubbaarratti haala kanaan jechuudha kun asirratti seef godhachuudhaaf rukuttanii haala kanaan egaa seef godhattanii akkana viidiyoo akkana rukuttanii sheer mallattoo jettutti sheer kan jettu jetti kun asirra sheer akkana rukunnaa sana booda kunoo mallattoo kana isinii ba'a ekspiraarte kan jirtu kana baati ishee kana rukuttanii seef gochuudhaaf jechuudha silkii keessan irratti seef gootanii gara yuutuubii keessanii gadhiisuudhaaf haala kanaan gubbaarratti iskiip kan jettu baati iskiip akkas ishee kana rukuttanii haala kanaan seef isinii ta'aara jechuudha eega seef isin gootanii ala eega xumurtanii jechuudha eega xumurtanii amma na xumuru eega haala kanaa isinii xumure jechuudha gubbaarratti mallattoo sheer kan jettu itti ammas amma haala kanaan jechuudha eegan haala kanaa isinii fixee sheer kan jettu kana rukuttan jechuudha amma sheer gootanii miidiyaa feetanii irratti gadhiisuu barbaadan jechuudha
jechuudha. YouTube irra barbaadamu nama erguu yoo feetan illee haala kanaan isiniif ta'a jechuudha. Akkasittiin isinii galadhee yaada. Namoonni YouTube kiyyaaf haarawaa taatan akkumallee subscribe gochuun irraanfatina. Please wal gargaarru. Wal bira haa dhaabbannu yaa ilmaan Oromoo. Live video kana like comment gochuu hin irraanfatina. Amma immoo gara Kayin Maasterii eessaa buufannaa warra jettan Kayin Maaster eessaa buufannaa warra jettan asittiin isin agarsiisa. Chrome kana keessa ni seentanii Google Chrome kana keessa ni seentanii egaa kana seentanii Kayin Maaster appii keettanii kun haala kanaa jechuudha. Kayin Maaster appii keettanii barreessitanii go ettanii search kana gootanii Amani barbaadara. Kayin Maaster amma fakkeenya dhiifama asirratti Kayin Maaster jettanii barreessitanii Kayin Maaster appii keettanii barreessitanii kun suuraa isaallee isiniif baaseera. Kun asirratti fideera haala kanaan jechuudha. Gadi siqattanii yeroo haala akkasii isinii fidu isa kana buufatina. Isheen kun jechuudha. Isheen kun kan Play Store keessaati. Play Store keessa asirra yeroo kuttan Play Store keessa isin geessa gatii ta'e jennaan isa kan buufachuu irraa eegama. Wal akkana siqattan kanatti isin bu'ina waluma akkana siqattanii isa kana buufattan isa kana jechuudha. Isa kana yeroo akkana cuqaastan akkana yeroo tokko akkana gadi cuqaastan amma cuqaaseen jira. Kun asirratti jechuudha. Last kan jedhu jirti. Last kan jirti kun asirra. Last kana yeroo tokko gadi cuqaastan akkasitti amma cuqaaseen jira. Ni barbaadara. Kunoo download naa fideera. Download akkasitti isiniif baasa. Kun asirra jechuudha. Haala kanaan kana yeroo rukuttan download yeroo kana rukuttan kana amma cuqaaseen jira. Ni barbaadara. Kunoo download